yaada wal falmisiisuu hin qabne tokkotu nama wal falmisiisaa jira. Utuu Bahar Daar kan eenyuuti jedhamtee itti yaaddee deebifta waan akkasii. Sabni kun waggaa 400-500 dura eessa turanii akkamitti Bahar Daar kan isaanii taate jettee. Finfinneen kan eenyuuti jettee gaafachuun mataansaa keessumaa uummanni namni ani Oromoodha ofiin jedhu baradheera ofiin jedhu Finfinneen kan sabaaf sablammiiti jedhee gaafa deebisu hedduu nama qaanessa kana arguun. Waanuma wal nama falmisiifne tokko booddeetti deebitee waggaa 50 waggaa 60 dura eenyutu dachee Finfinneerra bakka isaan maqaatti jijjiiranii Gootaraa Saaris Lagahaar jedhan sana eenyutu achi keessa jiraataa ture suuraadhuma booddeetti deebitee waan baay'ee wal nama falmisiifne tokkotu wal nu falmisiisaa jira jechuudha. Utuu Bahar Daar kan eenyuti jedhamteetu sabni kun eessaa dhufanii akkamitti kan isaanii ta'e jettee itti yaaddee kitaaba galagalchitee dubbistee seenaa booddeetti deebitee qorattee kan isaaniiti moo kan isaanii miti jetta. Kan warra amma kan keenya jedhan sanaa jechuu kooti. Finfinneen kan eenyu akka taate garuma dabarsina yoo jedhan malee warra ergamaniif sana obviously sirna nafxanyaatiif ulee ta'anii jiru moo tajaajilan sanatu sirna tajaajilan sana bakka bu'anii waan sirni sun barbaadu dubbataafii jiru. Dhugaa kana wallaalanii miti Finfinneen kan eenyu akka taate. Finfinnee keessa eenyutu jiraachuu qabaa fi akkamitti jiraachuu qabaa fi Finfinneen kan eenyuutiin gaaffii adda addaati. Finfinneen handhuura Oromiyaa dachee Oromoo booddee deebitee yoo ilaalte lafee Finfinnee jala awwaalamee jiru yoo ilaalte fuutee yoo qoratte DNA yoo irratti hojjette lafee Oromootu ba'aa jechuudha. Finfinneen dachee Oromoo ta'uusee gaafa Oromoon ol bahee Finfinneen kan sabaaf sablammiiti jedhu dhaga'uu caalaa wanti nama qaanessu hin jiru. Sabaaf sablammiin Finfinnee keessa jiraachuu qabu moo hin qabanii akkamitti jiraachuu qabuuf hin qabanii gaaffii gara biraa haasaa gara biraa. Finfinneen garuu handhuura Oromoo dachee Oromiyaa lafa Oromoo dachee Oromoon hankooti jedhee abbaa itti ta'u dantaarraa argatu tun ta'in abbaa itti ta'u akka barbaadetti ijaarratu akka barbaadetti diigu akka barbaadetti bareechatu akka barbaadetti keessa jiraachuu danda'udha ture silaa Finfinneen. Lafa Oromoo dachee Oromoo handhuura Oromiyaa fuudhanii har'a Finfinneen kan eenyuuti jedhanii gaafa wal falmisiisan nama qaaneessa nama baradheera jedhu. Kaleessa yeroo uummata Oromootiif sagalee waliin taana jennu qondaalaan PP ta'ee kan iddoo sana dhiyaate tokko steejii tokkorra teenye tarii namni kun dhuguma sagalee Oromooti. Tarii Oromoodhaaf dubbataa laata jenne bira dhaabbannee wal bira dhaabbataa turre jechuudha. As Washington DC'tti. Inni edaa dantaa mataa isaatii garaasaa hamma guuttatutti hamma of garaasaa bilisoomsuttitu sagalee Oromoo ta'aa ture jechuudha. Har'a garuu handhuurri Oromiyaa dacheen Tuulamaa akkamittiin harka diinaa keessa galte. Akkamitti Minilik Shawaa Kaabaa dhufee gosa abbichuu dachee sanarraa balleessee maal jedha kiyyaan sirba tokko hin sirba ijoolleen Oromoollee ittiin dhiichifti. Waan ittiin dhiichifamu miti sal. Dacheen balballee ababeetu faa hin cufame moo waan akkasii wayiitu jira. So dachee Oromiyaa dhufanii Oromoo irraa duguuganii balleessanii har'allee Finfinneen kan eenyuuti jennaa jechuudha. Qaaniidha bara. Ani Dookter namni ofiin jedhu qondaalaan PP suni galee garuu mana isaatti irribatu isa fudhataa laata. Soba akkasii kana dabarsee guilty consciousiin akkamitti isa ciibsa akkamittitu guilty ta'a. Mee handhuura Oromiyaa irraa Oromoo meeqatu duguugame Finfinnee kan of fakkeessanii kan isaanii fakkeessanii ijaarrachuudhaaf. So sabni kun akka barbaadetti dhufee dachee sanarra jiraachuu hin danda'a garuu abbaan biyyaa Finfinnee abbaan Finfinnee Oromoodha. Oromoo kana kabajanii jaallatanii sodaatanii hammatanii wajjiniin jiraachuu danda'u seera Oromoo jalatti buranii.
biyya isaati, lafa isaati, dachee isaati, finfinneen kan eenyuuti kan jedhamu waanuma wal nama falmisiifne siin jechuudhumaaf ani jaalboore. Waan wal nama falmisiisu miti utuu dhattee Bahar Daar kan eenyuuti jettee itti yaaddee deebifta. Eessa turan jarri kun kaleessa? Akkamitti kan isaanii ta'e? Kan Oromoo garuu waan namatti hin yaachisiifnedha beektaa? Haganuma siin jedha ulfaadha. Ayyee jaalale galatoom. Egaa murni maqaa Oromummaan deeffatee Oromoo qe'ee irratti ajjeesaa jiru silaayyuu gaarummaa Oromoo hima jechuun irraan eegamu. Mee haala akkasiin PP daba irratti raawwachaa keessattiyyuu lafa uummanni Oromoo dachee isaa hankiyyadhe irratti falmatee dhumaatii guddaa irratti geggeessaa ture. Gara qaama biraatti qabuu kana akkamiin ilaala sabni kun? Mee Oromootii PP wal bira qabiiti ilaala. Look, PP'n yookaas OPDO'n kaleessa maqaa ishee hajijjiirrattu malee Oromoon eenyuun OPDO'n eenyuun akka taate ni beeka jechuudha. OPDO'n sagalee Oromoo taateen beektu ta'uus hin dandeessu. Haadha Oromootu beeka warri ilmaan isaanii ajjeefamanii irra taa'an. Warri intalli fuulduratti gudeedamte abbaan manni irratti gubate. Oromootti nimtu waa'ee PP barre jaalboore. Oromoon PP'n eenyuun akka taateen beeka. Oromoon PP'nis kana sodaatti. PP'n takka dhaaba kamii wajjin iyyuu wal cina dhaabbattee isa diraamaa amma hojjetaa jiran sitti hin fakkaatin. Amma waa'ee filannoo jedhanii olii gadi fiigan lafa dhiitan kana diraamaadhaan. Diraamaa hojjetuuf diraamaa kana kan hojjetaniif immoo Oromoodha. Diraamaa kana hojjechuu keessatti qooda fudhataa fi kan jiraniif Oromoodha. Warra paartii sana keessan jirru ofiin jedhan. So nama bitachuudhaan PP'n kaleessa bitamtuun har'a immoo of jalatti nama bituudhaan diraamaa hojjisiifti malee Oromoon PP eenyuun ta'uu ishee ni beeka bareechee. Waggaa 30 ittiin tumame Oromoon PP'dhaan OPDO'dhaan. Balli ani jaalboore ani hireedha. Sababa adda addaarraa kan ka'e hiree ofiin jedheera. Garuu kaleessa maqaa gara biraan qaban ture ta'a. Eenyummaa koo kaleessaa maqaa har'a jijjiirrachuu bor immoo ka'ee dammallaash yoon ta'e hireen hireedhuma sanatu jira. OPDO'n OPDO'dhuma kaleessaati. Kaleessa xinnoo luugama qabdi turte. Kaleessa xinnoo waan seera fakkaatu tokkotu jira ture. Of irratti waan sodaattu tokko nama gammachiisuu qabdu tokkotu ture kaleessa. Garee sana gammachiisuudhaaf gaafa yaaltu Oromoo ajjeesaa turte. Mana irratti gubaa turte. Karaa agarsiiftee dhabamsiisaa turte. Eebbisaa addunyaa kan fuudhee dhaqee ajjeesise har'a Oromoodha bar yeroo san. Nama maqaa 2-3tu jira. TPLF itti qabatu jechuudha. Ilmaan Oromoo lafarraa gudeeduudhaaf lafarraa fixuudhaaf OPDO'n har'a namatti qabattu hin qabdu. Ofii seetii luugama malee uummata Oromoo gidiraa hamaa agarsiisaa jirti. Oromoon kana beeka bareechee. Kan Oromootti nimtu eenyummaa OPDO. Eenyummaa PP kan Oromootti nimtu. Oromoon akkasitti ilaala OPDO PP. Haati Oromoo akkasitti ilaalti. Nama mana sagadaa keessaa tajaajilu tokkotu biyya deemeen dhufe nun jedhee natti maa ture maanguddoo tokko dhiyoodhuma kana. Nan deemee tiraanspoortiidhuma qabadheen baadiyyaa hunda deemee dhufeedhe. Gaafa taa'ee nama dhaggeeffadhu naannoo kana har'a warra alaamoo warra manaatu jira jedhan koodiidhaan. Lakkii naannoon har'a warra manaatu jira gaafa jedhanii ijoolleen durbaallee bishaan waraabbachuu okkotee fudhattee laga dhatti jedhan. Jaarsi kun dhugaan sitti maa jira. Warra alaati yoo jedhame garuu hundi ijoollee isaa mana keessatti hidhata hin gudeedu jalaa hin ajjeesu jalaa hin saamu. Warri alaaf warri manaa akkasitti Oromoon OPDO ilaala har'a. So OPDO'n qulqullaa'uu hin dandeessu bara. OPDO keessa nama qabaachuu dandeessa ta'a.
nama saba kanaaf quuqama qabu dhiiga uummata kanaaf dhiigu ni qabaatta ta'a. Garuu akka walii galaatti kaayyoon OPDO Oromoo garboomsitee akkuma Abiy Ahmad Minilikiin ol baasee gorsaa isaa godhatee yaa ilma koo jechisiise sana kaayyoo Minilik galmaan ga'uudha. Har'a dacheen Tuulama maaster pilaaniin kaleessa qeerrooniif qarreen harka keessan qaxxaamursitanii har'a qawwee qabattanii falmataa jirtan fashalaa'e sun har'a Abiy Ahmadiin galma ga'aa jira bara. Har'a shaggarsitii jedhaniitu Oromoon dachee isaarraa buqqa'ee gamoo ijaarrachuu hin danda'u. Oromoon qotee bulaadha. Hin qabu, dinagdee hin qabu. Keessumaa Oromoon naannoo Tuulamaa sun disadvantage ture for years. Gamoo ijaarradhu jedhuun gaafa inni ijaarrachuu hin dandeenye isa danda'utu dhufee irratti ijaarrata. Maqaan maaster pilaanii kaleessa fashalaa'ee har'a hojiirra oolaa kan jiru Abiy Ahmadiin OPDO har'aatiin PP har'aatiin jechuudha. Oromoon kana beeka. Kunillee ta'uu fi kunillee isaan ga'uu dinnaan kiiloomeetirii 10-15 gidduutti buufata xiyyaaraa haaraa ijaaruudhaan Airport City jedhanii Oromoo dachee isaa qotatee raafuu facaafatee boqqolloo facaafatee sa'a bobbaafatee hoolaa horsiifatee daanqoo horsiifatee jiraachuu danda'u irraa buqqisuudhaan kottu gamoo ijaarradhu mana kanatti jedhuun. Gamoo ijaarrachuu mitiitii ji'a tokko nyaatee buluu waan hin dandeenye yoo maasii irraa gadi batee qotachuudhaa baate hin dandeenye akkamitti gamoo ijaarrata. Hin danda'u taanaan buqqa'ee badaa jechuudha. Oromoon PP akkasitti beekti. Lafarraa balleessaa jiru. Minilik Tuulama duguugee fixee lafarraa balleessee maaliif goobanaa daaccee qabatee har'a Abiy Ahmad Shimallis Abdiisaa qabateetu seenaatu bara baraan history keeps repeating itself. Baruma baraan seenaan ruma deddeebi'eetu Oromoo kana lafarraa duguuguu irratti xiyyeeffatanii hojjetaa jiru jechuudha. Oromoon akkasitti beeka PP. Isa manni irraa buqqa'u dhaqii gaafadhu. Isa as miidiyaarra taa'ee mootummaan kun kan Oromooti jedhu dhiisiiti isa manni irraa buqqa'aa jiru isintu beeka barree jaalboore. PP akkasitti beeka Oromoon. Har'a ka'iitii miliyoonarra ta'iitii gamoo ijaarradhu yoo jetteen hin danda'u. Kanaaf gadhiisee deemaa hin bada achitti isa danda'utu Gojjaameef Gondareetu Guraageetu dhufee Airport City irratti gamoo ijaarrata. Hoteela banata. Oromoon PP akkasitti beeka. PP'n Oromoo lafarraa buqqisaa balleessaa magaalaa guddittii Finfinneetii wajjin walitti qaxxaamursuudhaaf foormii adda addaatiin Oromoo achirraa balleessee magaalaa guddittiin naannoo adda addaa wajjin boordarii qabaachuu qabdi jechuudhaan har'a tooftaa baafatee irratti hojjetaa jira Abiy Ahmad. Inni kaan asirra taa'ee mootummaan kun mootummaa Oromootiis hin jedha. Diina afaan Oromoo haasa'aa jiru PP'n. Minilikiin daran garaa jabinaan Oromoo lafarraa duguugaa jiru PP'n akkasitti beekuu qaba Oromoo. Haganuma siin jedha dhiifama booree jaalbooree sittan dheeressa.